Alright, baga dhuftanii barumsi keenya kanarraa immoo waa'ee maaliitii hojjetan waa'ee inevitable English questions jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafilee gaafatamuun hin oolle Ingiliffa nama dubbatu hundaaf yookiin immoo nama Ingiliffa dhaggeeffatu hundaaf gaafilee 100 jechuudha. Kan gaafatamuu hin oolle kan ilaallu ta'a jechuudha. So dubbataan afaan kana kamiyyuu si gaafachuu danda'a gaafilee 100 kana. Kana jechuun gaafii 100 tana qofa gaafatamte jechuu osoo hin taane gaafilee 100 tun gaafii beezii yookiin immoo gaafii namootu beekuu qabu jechuudha. So gaafilee 100 duraa kana keessaa gaafiin jalqabaatii fi kan namootu beeku waa'ee maqaa keetiiti jechuudha. Nam takka jalqaba irratti maqaa kee si gaafata. What is your name? What is your name jedhee si gaafata. Okay? Ati akkuma beektu my name is abaluu jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Gaafuma kanaa karaa adda addaatiin deebisuu dandeenya. Fakkeenyaaf maqaan kee eenyu siin jedhan my name is Yaasin, my name is Abdii, my name akkana jechaa deebisuu dandeessa. Yookiin immoo gaafii kana karaa biraatiin akkamitti deebisuu dandeenya. I am called Yaasin Muhammad. Ati nama maqaan isaa Yaasin Muhammad yoo taate maqaa abbaa keetiitii walirratti jechuudha. So I'm called Yaasin Muhammad. I'm called Yaasin Muhammad. Maal jechuudha? Ani Yaasin Muhammad Nanjaan yookiin immoo Yaasin Muhammadin Jaama kan jedhamu san jechuudha. Akkasitis deebisuu dandeessa yookiin immoo maqaan koo abaluuti. My name is jettee deebisuu dandeessa yookiin immoo I'm called Yaasin Muhammad, I'm called Bushra akkas jechaa deemna jechuudha. Okay? Waa'ee maqaa akkasii gaafatamnaan karaalee lameen kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Okay? Gaafiin biraa kan namni nu gaafatu danda'u maali? Fakkeenyaaf how old are you? How old are you? Gaafilee basic informations jedhamanidha jechuudha. Anyone can ask you anytime. Yeroo fedhettu namni si gaafachuu danda'a jechuudha gaafilee kanneeni. So gaafii how old are you jettu tana deebisaa isii I'm 20 maal jennee deebisuu ni beekna. Karaa biraatiinis deebisuu dandeenya. Akka beeknutti I am 30 years old. Amata 30 deebisuu dandeessa umriin kee 30 ta'e. Yookiin immoo I'm 40 years old yookiin I'm 40 years old jettee deebisuu dandeessa. Yookiin immoo nama amata 20 taate I'm 20 years old yookiin immoo 25 taate I'm 25 years old yookiin 25 years old jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Karaa biraatiin immoo maal jennee deebisuu dandeenya? I am in my 30s. I'm in my 30s. Okay? I'm in my 30s. Maal jechuudha? Ani mana 30 keessa jira jechuudha. Okay? Umriin tiyya mana 30 keessa jirti. Yoo umrii ta'e ibsuun barbaanne jechuudha kun. Ani 30 maali akkana jettee detailii himuu hin barbaanne mana 20 keessa jiraatte I'm in my 20s. Okay? Yoo mana 40 keessa jiraatte I'm in my 40s. Okay? Gaafiin itti aanu where are you from siin jedha nam tokko. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Akkasitti dafanii si gaafatanii eessaa dhufte? Deebisaan isaa I'm from Ethiopia, I'm from India, I'm from akkas jedhamee deebifama. Okay? Yookiin immoo karaan biraa akkatti deebisnu I came from Addis Ababa, I came from Adama, I came from Ethiopia, whatever it be, akkas jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Okay? Gaafilee kanneen I'm from jettee deebisuu dandeessa yookiin immoo I came from jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Iddoo irraa dhufte yoo am jettee galte from jettee biyya irraa dhufte deebisuudha. Yoo immoo I came jettee galte akkasuma bakka irraa dhufte ibsuu jirta. From jettee magaalaa yookiin immoo iddoo irraa dhufte bakka irraa dhufte ibsuu dandeessa jechuudha. Gaafiin itti aanu kana ta'uu danda'a jechuudha. Where do you live? Where do you live? Jechuudha. Eessa jiraattaadha? Ni beekna namoota. Isa kanas karaa lamaan deebisuu dandeenya jechuudha. Karaan inni duraa maali? I live in bakka jirtu ibsita jechuudha. Kun akka fakkeenyaatti dhufe France. I live in France jedha nama kun. Ati yoo biyya Masrii jiraatte
I live in Egypt. Okay? Yookiin immoo magaalaa jirtu ibsuu dandeessa. Fakkeenyaaf magaalaan ati jirtu yoo Cairo taate, I live in Cairo. Okay? I live in Adama. Gaafiin itti aanu kanadha. Are you married? Jedheen tokko si gaafate. Are you married? Are you married? Maal jechuudha? Yoo dhiiratee namni ati gaafataa jiraattu. Namni ati gaafataa jiraattu dhiira yoo ta'e fuutee jechuudha. Kan ati gaafachaa jirtu dubara yoo ta'e heerumtee jechuu jirra jechuudha. Okay? Yoo nama fuudhin taate yookiin nama heerumin taate, no, I'm single. Maal jettaa? No, I'm single. Maal jechuudha? Lakki hin heerumne yookiin immoo hin fuune jechuudha jechuudha. Singilii yookiin kophaa nama jiraatu jechuudha. Okay? Nama fuudhee jiru yookiin immoo nama bultii qabatee jiru yoo taate maal jettaa? Yes, I am. Yes jette, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay, akkasit deebisna. Fuudheera yoo dubara taate, heerumeera jechuu jirti jechuudha. Okay? Gaafii waa'ee fuudhaaf heeruma karma lameen kanaan deebi'aa jechuudha. Karaan biraas garuu ni jira. Amma nama fuudhee fi nama hin fuune qofa adda baasuuf karaan kun. Kanallee gaafatamuu danda'a jechuudha namni tokko. Beezii keessaa jechuudha. Gaafii bu'uuraa keessaa. Do you have children? Siin jedha nam tokko itti aansee. Ilmaan yookiin immoo ijoollee qabdaa. Yoo nama qabu taate, yes, I have 3 daughters. Amma namni kuni dubartoota yookiin ijoollee dubaraa 3 qaba. Asirratti nin qaba jettee dhiisuu yoo barbaadde, yes I do. Do you have children? Siin jedhe, yes I do. Jettee dhiisuu ni dandeessa. Asirratti garuu wanta qabdu ibsuudhaas ni dandeessa. Yes jettee waan qabdu ibsuu dandeessa jechuudha. Namni kuni dubartoota 3 qaba. So yes jedhe, I have 3 daughters. Yes, I have 3 daughters. Maal jedhe, ani ijoollee dubaraa 3 qaba jechuu jira jechuudha. Yoon qabaanne immoo maal jettee deebista? No, I don't have any. Lakkii takka illee hin qabu jechuu jirta jechuudha. Maal jechuudha? Lakkii humaa hin qabu. Asirratti immoo yoo fakkeenyaaf dhiira 3 fi dubara 3 qabaatte, yes erga jette, I have 3 sons and 3 daughters. Yookiin immoo I have 1 son and 1 daughters. Yookiin immoo I have 2 sons and 3 daughters. Yookiin immoo I have 5 sons and 1 daughters. Okay? Waan moo qabdu jettaa jechuudha. Okay, gara itti aanutti yeroo dabarru. Inni kun immoo maal jedhaa? What do you do jedha. Nam tokko what do you do jedhee yoo si gaafate. Maal hojjettaa jechuu jira jechuudha. Hojii ta'e waan ittiin jiraattu si gaafatu jira jechuudha. Okay, maal jennee deebisna? Ogummaa teenya yookiin immoo hojii waan jiraannu san ibsinaaf jechuudha. Fakkeenyaaf I'm a teacher jechuun danda'a. Doktora yoo taate I'm a doctor. Qotee bulaa yoo taate I'm farmer. Okay? Daldalaa yoo taate I'm a trader. Okay? Akkas jechaa itti fufta jechuudha. Nama YouTube dalagatee YouTubean jiraatu yoo taate I'm a YouTuber. Okay? So hojii ta'e uumateewu akkasii ibsaa deemta jechuudha waan jiraattuun. Nama mana qulqulleessu yoo taate I work as a cleaner yookiin immoo I work as a domestic cleaner. Kutaa irraa kanaaf gaafilee bu'uuraa jennee kan qabanne
asumarratti dhaabna. Gafilee bu'uuraa ta'uu kan danda'an gafilee dhibban duraa jechuudha. Kan itti fufnu ta'a kutaadhaan qabanneeti. Barumsa irraa kun nutti tole yookiin ni bareedaa yookiin jettan ta'e viidiyoo kana like godhaadha. Akkasuma namoota biraafis share godhaadha. Viidiyoo itti aantuun barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.